አንዱዓለም ጎሳ ገዲፈሜ ፍርድ ቤት ወይም ፖሊስ አንዱዓለም ጎሳን ሊለቀው እንደሚችል የፖሊስ ምንጮች ነግረውናል። ምርመራውን የያዘው ቡድን አንዱዓለም ቀነኒ አዱኛን ገፍትሮ ለጣለ ወይም ደግሞ ስለመግደሉ የሚያረጋግጥ ማስረጃዎችን ማግኘት አልቻልኩም እያለ ነው። እንግዲህ የቀጣዩ ቀጠሮ እስከሚደርስ ድረስ አንድ ነገር ካላገኘ በስተቀር አንዱዓለም የሚለቀቅበት እድል ከፍተኛ እንደሆነ ነው የፖሊስ ምንጮች የነገሩን። ጊዜና ከሰሩ ሀቅኔ ሙጫ ለፈቴ ሀፎሚቲ ኡጋራቢ ነምነ ከስጎዴ ሀቃ ሳድርቀማ አርገቹ ቀብ ሀቅቴ ሙጫስ በውቀብ ከሩ ዱለ ከራንታኔን ሞበናኒ ኡመተ ኦሮሞ ገዲቀቡዳፍ ኡመተ ኦሮሞ ኢትጋፈተማ ጎቹዳፍ ወንት ጀር ጎዳ ጀረንገሩ ዶጎንጎራ ጉዳን አከሱመቲ ሞ ሚሊዮን ድሪባ ሂዳሜካ ነጋገለ ጅራ ማኒ ማልጎቴ ደምቴ ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ውሏል። ከኢትዮጵያውያን ባህል ሃይማኖትና ወግ ተቃራኒ የሆነ በርካታ ድርጊቶችን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያሰራጨው ግለሰብ በቁጥጥር ስር አውሎ በምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ፖሊስ ግለሰቡ ሚሊዮን ድሪባ የሚባል እንደሆነና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በሚለቃቸው ተንቀሳቃሽ ምስል በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ቅሬታቸውን እያነሱበት እንደሆነ ገልጿል። ከሚያነሷቸው ቅሬታዎች ባሻገር በኢትዮጵያ ወንጀል ህግ ጸያፍ ወይንም ለመልካም ጠባይ ተቃራኒ የሆነ ድርጊት መፈጸም ወንጀል መሆኑን ይደነግጋል ብሏል። ሙጫን ኩኒካ ዋንን ታኔ ሆጀታቶሬ ዋንተን ሆጀታቶሬ ከሌሳ ሰነታ ገርሴንቱሬ ከሌሳ ቪዲዮን ገዲስ ያረዴ በተዲላሉ እንደነሱ ወንተን ሆጀቱ ዱጋራቢ ዋን ኡመተ ኬኛ አረብሲሱ ቆፎ ሆጀታ ዋን ኡመተ ኬኛ አረብሲሱ ቆፎ እስን ኡመተ ከነ በከቡቱላ ሆጂስን ሆጀተኖ ካኑ ኡመተ ከነ ወልቀባው ካኑ ኡመተ ከነ መታገድ ይጨብስ ፕሪስ ፎይገኖ ዳን ሆጀቹ ቀብዱ እሺ ዋን ከነ አገርተኒቱ ጀሪና ማና ሆሳና ራቲ ሙአመንቲ ጀራ ከነ ትግግፈቱ አመንቲ ከነ ራቲካ ከንጀሪ ፈየደመን ሐሬኒ ዋንስ ላላርተኑ ባቴዴ ማጅርቲ harretti irratti immoo wanti ta'e kee jira. Harretti isinitti agarsiisuudhaafan. Harretti irratti maaltu kee? Kan fuulduraa rashii. Sara daftarri sin bira jira sararaa fi adda rabbi. Gara mataa isaatiin akkana qaxxaamurta. Fannoodhamoo fannoo miti kun. Kilo harreen dugda ishee irratti maal qabdu jechuudha bas adii qabdu. Waa malee hin filatamne ilaala. harreen kiristaanaa nuun jedhaa jiru. Orota harreen kiristaanaa nuun jedhaa jiru. Dugda siirraan masqala qabdi nuun jedhaa jiru. Irratti sararaati dugda siirraan masqala qabdi jedhaa jiru. Ummata kana maaf gowwomsitu sin? Ummata kana maaf gowwomsitu? Ummata kana maaf gowwomsitu? Sararri gurraachi akkanatti darbu kuni shinoo asitti ilaala fannoo uuda. Otoo asirraan illee akkana kan qaxxaamuru ta'e fannoo ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu adama kan injiinariin barate ilaal koppii fi wanna jedhamutu jira asii gadi ilaaluu jechuudha. Koppii fi jechuun kana otoo gubbaarraan akkanatti gadi ilaaltanii sararri kuni fannoo fakkaataa jechuudha. Kanaafiyyuu Kiristoos booda fannoo irratti isiniif ibsamee fannoo irratti taa'ee isin fayyisa. Har'aaf garuu harree fannoodhaan fakkeeffamte kanarra taa'aa jechuudha. Dhorotaa mucattiin kun baay'ee na azzansiistiyaan. Dhorotaa garaana nyaattee mucaan kun zilkii siinaa barbaada. Adara rabbii ilaalaa ni adara. እሺ አባ መናዚ ድራቱ ፎላ ጅራሙ ሐማ ቆሌን ሲጨቡት ይላልቲ ይላል አደራ ረቢ ያስናነኝ አደራ ያስናነኝ አደራ ደረሽ ፈጣሪን ፈርተሽ አብትሽ
ሁላችንም ማስመሳዮች ነን። ዱጋ ባየና አዘንሲስቲ አባ መናሲ ዱራቱ ፉዳ ጅረሙ ማይኒ ወንቲቻ ከመከም ኢትዮጵያ እንደኒና ሀሬቲና ዱኛ ከኛን ጫልት ጀደመ ጅራ ኢትዮጵያ በአህያ ብዛት ዓለምን እየመራች ትገኛለች። በዓለም ላይ እንግዲህ 50 ሚሊዮን አህዮች አሉ ተብሎ ይገመታል። በዚህም እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ 10 ሚሊዮን 600 ሺህ አህዮች አሉ። በዚህም እንግዲህ በዓለም አንደኛ ሆናለች በአህዮች ብዛት። አይ ነምኒ ዋሜቃ ወልጫላ ነምኒ ኒውክለር ወጀቹ ረቲ ወልጫላ ጅራ ኑ ሀሬኑ ኦሩታ ሚቲ namni naannoo keessanitti beektan jira miti akka harreetti namni yaadu jijjira miti jara fayyiti lakkaa'ame moqoy durriye min jana amin yatti wa mujana amin elementary kanuma amin siraji meji amin lisana maqdashadi amin akam godamma amin ya rabbi kajechi amin tamudu takati basi amin jolle kajel dalalata amin amma maneera bakka amma reefana manaa jira danina harreetiin akka addunyaatti tokkoffaadhanu beekamaadha kun kunoo bakka jara akkasiitu lakkaa'amee daninaan tokkoffaa taane malee wanti harree qofaan eeginaasin. ሙጫን ጃለቱ ዱራቱ ፈዳ ጅርቲ ሀፍቴቲ ሙጫን ገሩ ተረጋጋ አሉ ተረጋጋ እንደምንና ባብደ እናት ኪቆራለ ቶለኒ ጋቢ ኪቆራለ ያና በቃራ ችጓስ አራ ሞራል አሎ ሄይ አይ ዴሚ አከቦ ዋኬ ስትንገነ ጆሌ ካና ከደሚ በዋኬ ስትንገለ ማሙጫን ድራ እርጋሲ ጃለታ አሩ ጀላ ፉቴ መጉርባ ጀራ አክስጎት የቴሞ እንት ሙጫ አክስጎት ዋይ ሰርጊ እርጊ ካስነ የሹ ሰገንታ ከኛ ካና ረቲ ዋይ ሰርጊ ባየ ጃለን ነሚቲ ዋይ ሰርጊ አከ ባየ ጃለን ነው ቤት አቲፋጤ ሴሩሙ ዳፊ አመበቅ ሰርጊ ደኑ ቀብና ጀቹ ዳማ እሺ ሲያላልፈዳ maratun tote jalalati ambiti magu banalati maratule ani amamiti gafu mansi dabenatati maratun tote jalalati ambiti magu banalati maratule ani amamiti gafu mansi dabenatati አጠረገት ማምቦ ህምቦ አጅርቲ በቃ namni galee dhumaa jira isin garuu taati walilaala sin taati namni furdaa hin danda'u namni furdaa garuu hin danda'u jedha furdannaan inumaan dandeettu namni furdaa hin danda'u dhugaan amana marmado harmalicha fi faate harmalitti jechuudha sottollitti jechuudha marmado luka paastaa jechuudha kan jireenya hin qabne dayyuusa jechuudha kan buddeenaa fi qixxaan jaartiin itti kennite bichaan afaan bantu jechuudha ammallee beerri takka kana marabbiin tana bicha itti kenneedhaaf heerumte akka itti jaarsa isii mana keessatti itti horattuu iyyuu hin beekne jechuudha kan jaarsa isiitu ganama galgala uteela irraa jiraatu kan jireenyi isii oolii bultiin isii ollaahinii qofa taate jechuudha ollaahinii hordofuu faashinii hordofuu qofa taate jechuudha
gizee waa'ee kan kootiitiin rakkatu yaa rabbi haadha faate kana akkas godhi maalii na dhageeffadha. Ana gammachuun obboleettii tiyyaa na gammachuun nama kamiituu na gammachiisa. Keessattuu namatti dhiyaadhee waliin nyaadhee waliin dhuge gammachuun isaa na gammachiifsiidhaaf ladda bira dhaabbadhee waliin haisoo abshir jedhaan. Because obboleettii asiin qabdu haadha asiin qabdu abbaa asiin qabdu ladda isaanii dhaabbadhee jabaadhaa jedhaan jechuudha. Isiniif galee mucaan kun hiriyoota ofii achi dhiisee dhufe nama onlaayinii irra wal beenu jechuudha waliin shaashaa jedha malee histii akkasiin qabdanii sana. Ishi haadha faate ishi maaltu bade amma ammaatti? Ammattiidhuma kanatti maaltu bade ishi maalutti ka'uu deemta? Dhakaa lafa rabbii irratti uumame kana keessa warqeen bakka takkatti argamti. Dhakama kana keessa dubartoota lafa rabbii tana irratti uumamte keessa haati faatee warqeedha na'ame. Dhugaasii himu mucattiin tun yoo isiin mataa gadi qabattee akka miskiinaatti kabajaa namaa gootee deemtu waan isin sodaatte isinitti fakkaatti waan isiin usteef isinitti maa dhageeffadha. Sii galee ani waan naa gadi irraan haasa'u ani waan nan keenya irraan haasa'u jettee isin tuffattee ustee malee deebii isinii deebisuu dandeetti. Garuu isin akka waan isin jaarsa dhabdee yookaan ammoo namitti heerumtu dhabdee biyyarraa baatee fakkeessitanii waccaniin jechuudha. Jireenya ofiitiin wal'aansoo wal qabaa jirti. Sii galee hubadhu. Kanaaf mucattiin tun dubartiidha. Obboleettii ta'e naadhateen. Maa itti waccan? Maal isin goote? Haqa keessa nyaatti. Riskii teessaniin bulaarti abboo. Maal rakkadhee na gargaaraa isiniin jechaarti. Stop. Utubaan hageetti dhiiban qabaa geetti dhiisan qabaa itti arsin ogguma kumaayita. Qoosaanis hisaaba bira yoo tare nama aarsa. Hanga yaa dhaabadhaa lafaa ta'e irraa. Jarri garaa keessan keessatti illee arrabsaa jirtan dhaabbadhaa amma ilqaba. Eshi udduun quufaa maal ta'a jedhan. Ofiifuu nama nyaatanii bulan fakkaatan ijoolleen kun qoyima. Ergasiinuu koo hiddii beektu miti. Isiidhaan walitti darbannee taphanna. Amma akkamitti ka jireenyi akkasii qaalee jettus. Jireenyi waan tokkoon qaalofne. Uummanni kunuu jira. Mangistiin waan akkasii ilaalaati kan jireenyi nutti qaalaa jiru. Jarri akkasii akkas jedhu. አብርሽ እንኳን ብር ልብ ይገባዋል። ኮላሊትም ሰጠዋል። ሆነ ኮላላታችን እንሰጣለን። ወይኔ ጆሌ ኬኛ ወዮ ጆሌ ኬኛ ከሌ ከኑ ነገራችን እንሰጣቸዋለን። ከሌ ከኑ ትጀራ ዝም ብላችሁ ካወረደ ሰንደስ አይነት ነገር ህይወታችን እንሰጣለን። እሺ ምንም አታመጡ። አዎ በቃ ድንጋይ ናችሁ። አይማ ሰው ሲገዙ አውሩ ማስበሰርጓው ወይ ሮታዬ እንትን ስንት ብር ነው ፀጉሩ እንትን ማሰራራ ሽንዋት ዱባ ነይ የሩታ ፀጉር ኖርማል ነው። የሩቴሽ የራሷ ነው። ብድር አይደለም። ሩታዬ ነው ድንዋት እዩ ቲጂ ፀጉር ራሱ አይደለም እንዴ? ቲጂ ፀጉር ራሱ አይደለም። ሩታ እኔ የርግትና ፈቀን ትላክ ማለት ነው። ዱቄት ላቅልቃ እኮ ነው ፊቷ። ግን ፊልተራ ብዙ ነው። ፊልተራ እንትን ቀይሩ። ዋው ዋን ከሲፋቱን ቁነሚካ ዋን ተከሲቱን ቁነሚ ፔንት ላይ ሱሪ ለበሽ ትላላችሁ። ብዙ ናቸው፣ ወሬ ብቻ ናችሁ። ያራስ ከጎኔ ካላችሁት ሰዎች ራሱ የራሴ ጓደኞች የራሴ ፋሚሊ ሆናችሁ እንጂ እስኪ ኢንሰርተሽ ኢንተ መልሽልን እንኳን አትሉ። መጣችሁ ግን ምንድነው የምትሉ? አስሬ ሱሪ እለብሳለሁ፣ ገና ቁምጣም እለብሳለሁ። አይመለከታችሁ። መሳቅ ነው አመሌ በስቃሉ ሲያልፍ ችግር መሳቅ ነው አመሌ አልረታ በነገር በወሬ እስከንኮኔ nama tuffachuun hin ta'u habaratu abaatu halulloomu ijoollee ta'u namni namuma uumaa waaqaan uumame waan ta'eef keessatti waan beeku beeka. Namicha jijjiiruudhaaf dhama'uurra yaada isaa jijjiiruu dhama'u. Yaada jijjiiruu dhama'uun immoo barsiisuu barbaada. Obsa barbaada. Dhugaadha kun. Dhugaadha akkaataatti jiru kan dubbatan caalaa hojjetanii agarsiisuu barbaada.
maaliif qalbiin namaa adeemsa keessatti kan dhagahu caalaa ilaalaa gaafa deemu jijjiiramuu waan danda'uuf qalbii namaa jijjiiruun akka nama jijjiiruun salphaa miti yaada isaa hootee yoo har'as nan kaasaaf boris nan kaasaaf iftaanis nan kaasaaf dhumarratti guyyaa tokko jijjiiramee dhufuu danda'een abdii eeggadha kana kan gochaa jiru guyyaa tokko hin galaa fi guyyaa tokko hin jijjiiramu yaadatti haasaan kun eenyuufaa saamaara amma nama jijjiiruu hin danda'amu jennee hanga ammaa kan waliin rakkachaa jiru yaada namaa jijjiiruu yeroo fudhata misooma yeroo fudhata dhamaatii kana keessatti amma danda'amaa ta'etti waan qabatamaa seenaaf ta'uu danda'u ijoolleen keenya kan itti bonan goonii darbuuf immoo yaalii ni goona. Inni shanaffaa qorumsa amma jiru. Oromoon bitaa mirgaa jira. Akkamitti darbuu dandeenya? Nu arrabsanii, nu abaaranii, maalitti dhufuu yaan akkasii waan ka'eef Oromoon namni barumsa hin baranne waggaa guutuu mana barumsaa deddeebi'ee kutaa keessa taa'ee barumsa hin baranne gaafa dhuma manaa waamnee qorannaa har'a waan ta'eef taa'ii hin jennuun isa barate adda baasnee mallattoo eenyummaa gaafannee barachuu isaa mirkaneeffannee qoranne. Dubbiin akkas ta'eera warroota. Dubbiin akkas ta'eera. Maali addan isin? Maali addan isin? Eenyuufaa saamaa jira haasaan kun? Jawaariif akkan jenne qofa isin. Jawaariif qofa akkan jenne isin. Anyways eenyuufaa saamoo haasachi garuu sirriidha jennee bira darbinaa sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaataa sagantaa biraataan walitti deebinutti isin jaallatamtoota.